فيلمني قلنا ورابهم يقلي مجرى يروم راس خستيست أموراميتي كرا والتجدي خانو كرا هواسا خندو فتايشودا أكولي قلتي ما جرت يشودا أرتي يفان روموتي كودي سودان استاي أرتي بروتينيس رغو خنان درغوني غرغرا هوانا بوتيني في جولين تتفاجات جراني دامس ولي قال خندام سيو جرات مال سيتي يروباي خراج زيدي منس بكون درتو وانت كخدوبة متجرا هوا سبيرا فيلمني أفان أورمو دا مالي فين دلك مني فيلمني أفان أورمو مالي فين جري فيلمني أفان أورمو مالي فان قام ماتورا وانجو هوا سخيسا نجرا دبيتنا أنيس جتشو دان توري دران غروتو غافا فيلمني إلى توري رفيسن غافا سنين مركني فديوان هنداو فيلمني أفان أورمو دا هجتا من دبني خن فيلم سن لالو في أكاسماس فيلم خنا أكا هجتا موف غرغرسا هنگو ماچني وانجروف غافا سن قنجچادا توري فيلمني أفان أورمو مالي فيني هجتا مني غافا فيلمني إلى رفيسن مال لالي جناني غافا مسيري دان بيل لالا غافا سيري مبيو منيسا كوبي جرا وانا كان فاتو جرا يجو دوبا نمني أكاسي أفان غوتو دان فيلمني أفان أورمو مان هجتا مني غزي جو وان الدونا مقافتشيساتي يجو تنافو دوغان سنجان فيلم خنا وني هجنيف قدان خيستو جولين دري دا ارتستوني فيلمني أفان أورمو هنگاما هنجرو هنوجتمني غافي جوسن اكس غورو داف نجرا خنوتي اما ولا لا ن جچو دافي خن دلغو داف غما خينيان هنگاما تتافي غودا جرا وجيلي اتجرو درن چيمسني فيلم خناف يرو خنيني في دوغان سنجا غلغله اصور رفني سكريبت سندوب بيسا وصرفني خود جنيف هواس أمتا بيرا هاجهو فيلمني أفان روم ميتين هابونني لالني جتشو دراي خنخي فيلم خنا دلقو جرو تنافو دامسيقي يقدان فيلمني خن هقاني في تمرمي هندي ساني داوتني فيلم خنا را برنوتا كفدتني في أكسماس نتيفس قودا كنو خايا خنا يجو دامسيقي خنين دبر سودا برباد دامسيان قابو مالدا انتشون ارتي اورومو قدسوف انا يوكان سي يوكان نما تكررت قفا كان اسممتي يوكين بريسا يوكين دايركتورا يوكين تاتوتا مال امي كان اسممتي تالنتي نجرا تالنتي سنه تفيدمي نمني بريسو دندا تاتوتو دندا غرومو ركني gama sponsaratin specially afan oromoret baay'ee rakkoodha kadhatte boose jilbatti kufteeti kan sponsor tokko argattu gama kaaniin yoo laalte immoo wal bira qabdee yeroo laaltu kan sponsor sinii goona jedhamanii afaan biraa kan gaafatamaa jiraniin jiru nuti immoo ilmaan oromoo hedduudha baay'inaan baay'achuu qofa osoo hin ta'in quuqama qabaachuu qabna aan oromoodha inni odeessuudhaan dhaadachuudhaan dura Oromoof maal godheen jira Oromummaa koodhaan wanta narraa eegamu ba'iraaw jenne guddina artii afaan Oromootiif gumaacha nurraa eegamu hundumaa gumaachuu qabna kanarra kan darbe immoo afaan Oromoo akkuma afaan kamiyyuu jechoota hedduu qaba akka biyya keenyaatti afaan olii jiran caalaayyuu loqoda garaa jira afaan baay'ee waliin caalu ta'us garuu jechoota adda addaa argachuu dandeenya loqoda garaa godinaalee adda addaa keessa jechoota adda addaa argatta sansan osoo barreessinii hin dhumu garuu barreeffamoonni jiran hojiiwwan nuti hojjetamaa jiran immoo xiqqooshee afaan Oromoo kan gadi buusanidha san immoo balleessuuf kan nama tokkoof lamarratti dhiisamu osoo hin ta'in namni kamiyyuu osoo irratti jabaatee keenja daamsiq yaawaa safaaniin qabu nama artii hanaaf jechuun nama dhaabbatu cinaa dhaabbachuu qabanidha malee akka namni dhukkuba qabutti quba nama yoo lallaatan fadhiis keessa jiru kanaatis ifkeessa deebisaa jira ifkeessa tejjesaa waan dhufanii jecha baqa bikkas qabanitti badii balleessitee namta akkasii himaa yoo wanna si hanne hamilee yoo si hanne atilleen bikka guddaa san ge'uudhaaf waan huduuba si deebisu hin jiru beekte tanaafuu hawaasni jechuun waan qabu fi wanna qabuun yaada qabuun yoo cinaa dhaabbate gama hiyyaan gaariidhaan jaa. Mee maayitti obsituudha jennee haa yaadnooti. Amman tana jechuudha. Kanaafuu bikka obsituu san bikka obbotuu hojjanaati maamila kiyyaa barbeeytee jettu san naaji. Qoqumaan si seenaa. Obbotuu fa'a
Aga sillaje kumbar baduti. Hato qarshan tamna hantu tinaidate. Galatomi. Imbadin gai. Bakka kana le asondan. Idsi galatom fina. Carra gairaja. Ay sini fille. Hawaasaaf waan dhaamu jiraate namni fiilmii kana hin ilaalina fe jechuudha. Jinnata waan dhabe natti fakkaata. Kanaafi musliima ta'u kristaan eenyu ta'u fiilmii handarii qophaa'aa jiru kuni inni biyya keessa jiru inni biyya bakkee jiru eessatti walitti bilbilee walitti dhaame haala isaa danda'ameen fiilmii kana dursee akka laalu jedheetan dhaamsa godhaama. Ajaa'iba artiin afaan Oromoo ummanni ammaan dura jalqaban akkumaan duraan siimetti dhiisaniiti kara biraa maqan. Hedduudha isaan lakkaa'ee siimuu hin danda'amu. Hojii biraa hojii mootummaa keessa seenan dhiisan jechuudha. Jaalala artii waan hin qabuuf itti fufee isaan keessaa bahee yeroo har'aan tana sadarkaa amma jiru kana gahee jechuun ani hedduu na dhageeme gammachuu guddaan na dhageeme. Amma maal seetee tuuta keessa ijoolleen tiyaatira afaan Oromoon taphatu. Goofata illee hin dalagu. Asoosama illee hin dalagu. Waa takka hin dalagu. Akkanuma ta'an maali akka ta'uun amma yeroo takkaan dorgommii takka niin dorgama jee ayyaanaaf gunniin dorgama jee araddaa sadeen uttuu nama dhalaan hin dhabe. Ogguus ana qofa qabaan jeenamni. Kana jechuun yaaf garuu dhiifama. Maaliin fedhee silaa tuuta keessatti tuutni adda addaa ni jira. Tuuta kana keessa hellee shaggoyyee wallee qofa asoo hin tahin diraamaa akkaataatti baratanii nuti illee cinaa dhaabbannee hoottaa nu garsiisaa jechuudha. Wanni nuu qaban jechuudha. Ugguu agarru hunda yeroo hunda wallee shaggoyyee guutabatan. Shaggooyyeen fakkeenyaaf 100% 70 guutee diraamaa 30 qabatee gaarii ta'an jira. Maaliif nu kun ni dulloomnaa ni duunaa biyyarraa bahuu jira dhalootaaf akkana maaliif nu kana bikka keenya qabachuudhaaf gaariidha. Ijoolleen tuuta diraamaa baratanii tuuta tokko qofa siin hin jiru. Tuutni direedhaa guutumattu akka baratu saniin dhaamsadha. Biiroo waajjira quunnamtii tis haalaan hin galatoomfadha. Biiroon quunnamtii inni guddisee jechuun hin danda'u. Sagantaa babbareedduu ayyaana asoon dalaguutiin dandeettiin tiyya bikki itti baatee taalantiin kiyya bikki itti bee yoo jiraate biiroo quunnamtiiti. Oggayyuu biiroo quunnamtii ani haalaan hin galatoomfadha. Baay'een galatoomfadha. Galatoomaa isinis. Hakaanu aartii kana guddisuudhaaf hakaanu wal hajaallannu nageenya halabsinu barreessitoota ummata Oromootiif immoo haasaa bunarraa hin barreessinu haasaa saayinsawaa haasaa kaalchara booddeedhaa dhufe wal qabsiisnee wal simanchiisnee kana walitti moolumatti qabaatti haa guddisnu ka jedhu kan hin dhaamsa dabarsadhu. Ergaan qabu fiilmiin kun yeroo dhiyootti ummatatti gadi bu'a. Ummanni suni aartii kooti jedhee invest gochuun jechuun mana sinimaas ta'ee CD'dhaan bitanii waan sana kun kan kooti aartii kooti kanan yoo godhe aartii kun nan guddisa kan jedhu of keessatti godhe akkuma duulee waan sana maaliif jennaan kana taansee kana caalan akka kan hojjennu yoo maallaqa akkas kadhannee ta'uu hin qabu ofuma keenyaan hojjechuu qabna. Kanaaf waan sana akkuma waan sana duulee laaluu qabaa kan jedhudha ergaan koo jechuudha. Hojii addaa takka uumanii gara hawaasaa dhiyeessuudhaaf tattaaffilee garagaraatu barbaachisa. Fiilima handaarii jedhamu kana gara hawaasaa dhiyeessuudhaaf tattaaffiinis godhamaati jirti. Waraana dhaqan faarsanii gala faarsanii akkuma jedhamutti fiilmni kun miidhagee tolee gara hawaasaa akka ga'uu fi tattaaffiin isaanii galma geessee hawaasaas akka gammachiiftu gama keenyaan nuti hawwiin teenye tanaati. Isaaniinis jabaadhaatii waan gaarii gara hawaasaa dhiyeessuudhaaf tattaafadhaadha jennaani.
cirracha bishaanii baay'inni ejjechi kee jaamee fiti jira. Jabeessaa aadaa teessanis ejjechaadhaati abbootiin dhaamsa nutti dhaamaadhaa jiran dargaggoonni shamarran abbootiin fi hawwan iddoolee garaagaraatti aadaa jabeessuudhaan dargaggoonnis gara rogaalee muuziqaadhaatii fi artiilee diraamaa fi kan birootiinis afaan isaanii guddisuudhaaf tattaaffiin gosa biraati. Daawwattoota keenya turtii hanga ammaa nu wajjin gootaniif hedduu isin galatoomfanna. Milkeessaawwan beetin ture nagee bula.